ما جت اسمي كندا موبايل تدخل انت ولا ولا ما فيش مشكله اي رجال واحد اسد كما ينقولني كنانو كما انا تقولني بركة يا انا ما عنديش مشكله ايه نقام قرب نقام الحمد لله ثلاثة يوم ما تهول تشتري ماشي 3 يوم يقول لك في واحد صاحبي ويا سدي يا كيالو من نافنقل من نايبسي ويا سدي في يا الودي سو بتو ما إني ويا سدي في يوم بتو دي بتاع بلا أو سكوريتي لما كان عندنا فاللي جرو توكو هارات أكبر نقول وأنا ما كان رد صدومي ما قالوا ما أقول ترى أما كما ينقول إني فولورسي كما ينقول maybe سافتا ودنا كما بوتافي نيجي هذا تقدر تخش ولا كوسر الجنة شفنا ما جاتم يسمع انتناسا نوبة جاتم مسيفة كما سيفا بوتشيسا ميادي كما فولورسي كما يوكا ونبلا سوتو لو هتعرف تخش هتكلم ولا اكلمك من جوا بتقول لي عايز افهمك اذا فهمتني انا مش انا كلمني والله انا يعني انا قريت القران لكن ما كتبتها ولا قريت عربي لم ندب بشيء اللي أنتم يقولون كذا جريدين يروحان جتولا أباد لي رقمك يا إما أنا أباد لك رقمي أفعل كده زودين هذا تقرأ في آيات مبارك أنا ناقلة جرا نتكاس يسين كده بر أنا فهمتني كلمني أنا سيسين كده كيس أنا سيد نور يجتو كويس لباي لكي دبلتها تفتون قولك يا رب خلاص تمر بلا القدر إلى كوسو فولو تلاتة اي سوسي لا نفسيت وين حنا ديسي اوكو ديسي لاما جون فيديو دويت بلاشي فتاجة لا في هاتورين قديف جل داقيساني باريس يا ريت نفتح القناة دي فيديو في دويت ناخدي يوكام مو ايش مو بيكو سينجو دا ابشر شيري سينجو دا دويت سينجو دا قالوا تشباب تتا سيغاليرا تا ميغاتي غير متي ها دمها بلاك داخلي دماتي جانواري للدم كده غوتي أجيسني بليز والله يا ريتشيسا ما جواناري جماعة موبيني اندريس وجمتي دي جبنا ولي اندريس جماعة وجني جواناري ديك جماعة موبيني كده قدّا كبا كنافو جولين أورومو ديكيسني كوبا فيديو ديوتي شيري فيديو هجتافي سبوكيت أبني أكني مو أكني نجفتو أكني جولي أورومو وامسي سوق وجودن ديني أنتم نكيني جودا جواناري ديك جماعة إنيو جونف إنيو بك الدنيا دا والياماتي
kottaa gara Mubaarakitti Jawaarii digdama Mubaarakiin tapha guddaa qaba Indiris jedhama jechuudha. Kanaaf hundi keenya isa jajjabeessina isa bukkee dhaabna. Jabanaa isaa fudhachuu qabna gaafsa. Warri taaptaabii, warri abaaboo, warri tamsaas, warri makiinaa tokko sonati, warri taaptaabii bilbila lamaan. Inni isaan darbee abbaa fi jabanatti jaallatama. Jabanatti jaallatama. Yeroo Mubaarak jedhamu dhiban kee jira tura. Jabanicha sana udah cabsu kan jabana ha gara berat jabana saati me kamu gay saati apur sini golera baran abshira saati kale sai saati apur abshira saati do bat saati apur okay asal devis do saati jas jabanani kowe jabanani badana ni mereka wallahi mereka sagaf hasi Allah timi sakale sanar gine sih milenan nura de mani wargura ni kale so waye wali jaran gelobi lor genje na gelobi kana te bisa majetta mon gelobi majetta ni inis fayda me ani si on fayda me mara ko sharim baisa mube namni kitu kitna din kam mube oh inni baay'ee qophaa'aa jira beektaa ijoollee baay'ee qopheessaa jira kanaafu atis akka hin daganne bakka guyyaa guyyaatiin viidiyoo gadhiisuu qabdi. Viidiyoo gadhiisaa jira kunoo imaan jira taphallee nan dhaabe akka jarri hin miidhamne ijoolleen sappoortii dabalan akka jarri hin miidhamne kaalis dhaabee jira akkuma tokko seenee warruma kunuunti manni qabbanamne gamta taphachiisaa malee. Giloobii akka dhumu bee hin fayyadamu namni keenya dafee hin kaa'u. Jarri mala beekan hin fayyadaman waan ta'eef giloobii yaminiif. Giloobii nawwata malee koo giloobii koo amma fakkeenyaaf adda yoon laayivii fakkeenyaaf gaafa digdamii gaafa 19 yoon laayivii galee bisaan 2,000 wanaa kenne giloobii tokko fudhata. Wallaahi 2,000 wanaa kenne qurxummii tokko giloobii tokko fudhatti. Hundi namaatiif 2,000 wanaa kennaa lee qurxummii tokko giloobii tokko fudhachiisuu nan danda'a. Garuu Mube giloobii no yoo fi wayyo. nama keenya fayyadamuu danda'u malee maa eebbisa gaafa 19 yoon laayivii seenee nama tokko wajjin taphadhe 2,200 wanaa kentan koo giloobii tokko sinii bu'a kun beekamaadha. Akkas jechaan jiru qabxii nama asirratti 5 lakkaa'u kun sibira gaamoo feekidha. Feekidha. Lakkoofsa dabala malee ittiin mo'atta malee. Feekii taanaanaaf. Haafati. Yaa Mube. Amma fakkeenyaaf yoo fulaaworii uumamatti darbanii keessatti balleessaa malee itti beekamee leencuma tokko keessatti yoo darbanii gatii 5 qaba jechuudha. Leenca 5 Daagalee laalmuuniti amma nambara hin guddisa. namni baay'atee waan dhufuuf namni sirriitti fayyadamuu waan ka isaallee ka beeku niki jedhan san qofa mala gilaasii kana ka inni beeku niki san sa'a gamitti daqiiqaa gamitti akka darbanii qofa beeku. Atu bareera giloobii sirriitti to'adhee bareera maal goota beektaa giloobiini nama keenya barsiisneetu giloobii fayyadamne jira namni xiqqamurra utuu fayyadamne maaliif fakkeenyaaf dabaliin yoo darbee qabxii guddaa yoo darbanii dabali giloobiin akka qabuu dandeessa akkamitti beektaa fakkeenyaaf leencaa 3 qopheessee tanam tokko jedhamu yookiin immoo makiinaa 3 qopheesseera jedhamu makiinaa tokko gadhiisa indila giloobiin yookiin fudhata tokkicha gizee lama fudhatu bari sirkaa yeroo 5 tapha tokko irratti yeroo 2 siin baay'isuu maal goota makiinaa tokko gadhiifta indida makiinichuma dabalta ammas keessatti indida sadaffaa irratti fudhata tokkooma 3 itti fudhata yookiin tokkoffaa irratti fudhata yookaan lammaffaa irratti yookaan sadaffaa irratti fudhata akkasi seera giloobii nagdee deebisee ergaa miikeen anis immoo godhee darge mana namaatti yaalee waan an argina
لا No, maaltu jira seete yani yeroo baay'ee rakkadheen ture beekta. Dura maalan godhaa giloovii kaa'ee callisee ergaa ture. Akkasii miti amalli ishee. Erga ergitee booda giloofsii sana tuqxa. Giloofsii sana tuqxee ammas tuqi jedha. Ammas deebitee irra tuqxee turma erguu jalqabda jechuudha. Yoo hin tuqiin giloofsii sana hin tuqtu taanaan callisee dhuma fudhachaa deema beekta. Giloovii Dirqama giloovii tuttee kaatee yeroo giloovii tuttuyyuu dhiiftitti si geessa si galee. Ammiti hin geessu ammas illee rikognaayiz akka gootu lammaffaa akka tuqxu si godha giloofsii sana. Erga tuqxee booda erguu jalqabda jechuudha. Inni isaatii fudhata. Kanaafuu namni hundumtuu asirratti yeroo giloovii tuttu yeroo giloovii tuttu godhatti okee godhi siin jedha okee goota achumaan geessi keessa si gata. yaa Ammas giloovii tuttu ammas jijjiira ergita akkasitti hojjetara. namni illee ergee namni illee achirratti ergee asirratti yeroo giloofsii argitan giloofsii dhuma sana tuqxan. Isin qabaachuu hin qaba dirqamaa miti qabaachuu. Namni erginaan isuma tuqxee atis erguu jalqabda jechuudha. Waktu giloovii kana yoo fayyadamne yoo dhufeera namni isaa tokko. SM كروبري بسمع عندك እንኳን አደረሰ ጨማቃይ Bakabaadha bakka namni bilama wayi dhagayeera please meemedhaan hidhattanii viidiyoo du'ii gootan tokko tokko naa barreessaa amma viidiyoo du'ii itti naa gootan jechuudha. Namni hidhattanii viidiyoo jalqaba irratti fiin godhee jiru asuma jalaa tiktookiin magaalaa jalaa viidiyoo tokko irratti qabsiise du'ii itti naa gootan tokko tokko naa barreessaa. Namni dhibbi lama kun du'ii itti yoo naa godhe qalbii miti nama meeqa dhagaa nama kuma meeqa dhagaa namna dhaga'u malee dhufuuf dhiisuu dirqamaa miti. Abbaan barbaade dhufu abbaan barbaade dhiisu. Namni nama beekne hin jiru. Dhufuuf dhiisuu mirga abbaati. Galatoomaa hundi keessan birilaa godha. Bakka namni dhaga'uun barbaadaa ramadaan abbaan barbaadeen isaa abbaan barbaadeen isaa rakkoo tokko qabu. Immoo follow kuma nagasha dandeessa kaantiin biraa irratti gubate. Ani follow sirraa qaba. Kun kabiraa. Narraa qabda warra zilaati malee. Kun kan duraan irraa gubate. Follow irraa qabda garuu si gudeen. Ana Mubarak. Mubarak wapo waliin qabaan kan kee. Dengedem follow godhan. Ka duraan gubate kaawwate. Muwe barana. Ni deebise follow godhan dagatina. Barana akka sodaate. Maaliif Idris akkana isa sodaate? Animo laa barichuma tu nama sodaachisa malee wallaahi ani hawaasa hundanna jaallata gatiin jedhu jennaan mana mi'aasarraa hin nagara illam jedhee yaada garuu akkaataanii tiktookiitti deddeemaa jirti yuunifoosii rakkisaadha. Miliyoona 6 ol argataa Idris. 6 ol hin argatu. Gaafa faaffii 10 tilmaamne. Seebar isumarraa fudhatuuf itti kenne malee bari wannoo fi miti isaan siyaasaaf dalagu jiranii bara. Mucaan kun amma kaleemoo hin gadda mana abbaa abdii jala bakka abbaa abdii akka biraa isa dhahaa qabatti ture mucaan kun qaara kalee gahee taphate kun. So inni kennee namarraa fudhatuuf malee ani Idris kan nama taphachiisu argee hin beeku. Takka wallaahi.